mootummootaa kamisaar akka ibsanitti lakkoofsi namoota qe'ee ofiirraa buqqa'anii xumura bara 2020tti gara miliyoona 82.4 ol guddatee ture jedhan. Walakkeessa waggaatti namoonni baqattummaan ramadaman lakkoofsi isaanii miliyoona 20.8 ol kan ture ta'uu gabaasichi beeksiseera. Kun kan xumura waggaa darbee waliin wal bira qabamee naa ilaalamu 172 dabale. Lakkoofsi namoota dahata siyaasaa gaafatanillee miliyoona 4.4 ga'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa ammas nu wajjiniin tura. Akkuma beekamu balaan COVID-19 addunyaa irratti turizimii irratti miidhaa guddaa geessiseera. Kunis Oromiyaa irrattis akkuma hada calaqqiseera. Komishiiniin turizimii Oromiyaa daawwattoota walitti qabuudhaa fi daawwattoota biyya keessaa irratti xiyyeeffachaa akka jiru akka fuulleffachaa jiru dubbateera. Komishiinii naannoo Oromiyaa obbo Abiyyi Tasammaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin haasaa taasisaniin dhimma kana irratti waan jedhan qabu. Tsahaay Daamxootu qophii kana qindeesse itti aanee dhiyaata. Koomishiniin turizimii Oromiyaa erga hojii eegalee ji'oota 15 akka ta'e kan ibsame damee indaastirii turizimiitiin Oromiyaan qabeenyaa fi bakkeewwan hawwata turizimii ishiin qabdu gara madda galiitti jijjiiruudhaaf hojjetamaa akka jirutu eerame. Itti aanaan itti gaafatamaa Koomishinii turizimii Oromiyaa obbo Abiyyi Tasammaa akka ibsanitti bakkeewwan hawwata turizimii naannoo Oromiyaa misoomsuu irratti hojiileen hojjetamaa turan sadarkaa indaastiriin turizimii barbaadu kan guute miti jechuun koomishinichi maal hojjechaa akka turee fi fuuldureetti maal akeekeeraa kan jiru ibsaniiru. Kana jijjiiruudhaaf wantoota hojjetamoo qabu tokko maanni iddoowwan hawwata tuuristii keenya akka misooman iddoon haala garfii iddoon bultii adda addaa tajaajila adda addaa kan kennan kun babal'achuu qabu. Kan ammoo babal'isuudhaaf sadarkaa federaalaatti iddoowwan hawwata sadiif paarkii gaarreewwan Baalee, paarkii Abijaataa Shaalaatii fi Wanciidhaa fi waggaa 5 fi taaksii gibirra akka bilisa ta'an kan godhame kun abbootii qabeenyaa harkisee irratti namoonni baay'een fedhii agarsiisaa jiru. Akkasumas immoo wanti kun itti fufa marsaa lammaffaadhaaf kan itti adeeman jira. Garuu yeroo dheeraatti kan furmaata bal'aa kan inni argachuu danda'u yoo sirriitti abbootiin qabeenya dhuunfaa irratti hirmaatanidha. Sadarkaa mana hojii keenyatti kan hojjenne warri abbootii qabeenya dhuunfaa akka irratti hirmaataniif walta'iinsa mootummaadhaaf dhuunfaa kan jedhu boorri seeraa tokko dhiyaate sadarkaa xiinxalaarra jira. Yeroo gabaabaa keessatti hin ragga'a jennee eegganna. Akka inni ragga'een haala ittiin wal faana mootummaan lafa dhiyeessuudhaan iddoowwan hawwataa kanaa dhiyeessuudhaan haala dhiyeessisaa gabaabaa gochuudhaan birookiraasii irraa xiqqoo bilisa gochuudhaan akka irratti dafanii abbootiin qabeenyaa misoomsan muuxannoo muummicha ministeeraa godhan sanarraa sadarkaa naannoo keenyattis replikeet goonee hojiirra oolchina. Kanaaf adeemsa dheeraa deemnee jirra. Abbootii qabeenyaa hedduu waliin isaa haasofnee namoonni baay'een fedhii isaanii agarsiisaa jiru. Baay'ee kan isaan fedhii agarsiisaa jiran iddoowwan hawwata tuurizimii beekamoo osoo hin taane iddoowwan faffagoo irra jiran gara Iluu Abbaa Booraallee dabalatee akkas gara Wallaggaallee qabate Booranallee dabalatee irratti qabeenya isaanii investi gochuu barbaadu. Koomishiniin turizimii kun bakkeewwan hawwata turizimii kana misoomsuudhaaf fandii turizimii walitti qabuufis karoorfateeraa kan jedhan obbo Abiyyi haala qabatamaa biyyattii keessa jiru waliin wal qabatee baay'inni daawwattoota biyya alaarraa gara biyya keessaa dhufan lakkoofsaan hir'isuus eeraniiru. Obbo Abiyyitti dabaluudhaan xiyyeeffannoo guddaan Koomishinii turizimii Oromiyaa baay'ina daawwattoota biyya keessaa irratti hojjechuu akka ta'es eerani. Akkuma beekamu nageenyi indaastirii turizimii kana tasgabbeessuudhaan murteessaadha. Yeroo ammaa kana sadarkaa haalli biyya keenya irra jiru beeknaa labsiin yeroo muddamaas ba'ee jira. Bifa waraanaatiin wanti gaggeeffamaa jiru jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti gaggeeffamaa jiru kun aadaa mootummaan itti qabatee jiru yeroo gabaabaatti dhuma jennee abdii qabna. Ina mannasi kun yeroo dhimmi labsii yeroo muddamaatii fi lolaan wal qabatu turistootni idil addunyaa yeroo baay'ee wanta kana sodaachuudhaaf irraa dhiyeessuutu jira. I think wanti kun yeroo gabaabaatti yeroo gabaabaadhaas waggaa lamaan kanaas xiqqoo haalli dhangala'eessi turistii idil addunyaa xiqqaachaa jira. Fuulda duratti nageenyi indaastirii turizimii kanaa kan inni mirkanaa'u lolli dhibeedhaaf lolli jiraatuun ta'een waa lamatu jira. Tokkoffaa hundeen indaastirii turizimii biyya keenyaatti hin jijjiiru turistii biyya keessaati. Isaan irratti hojjechaa jirra. Waan bal'aa jijjiirama guddaatu immoo jira. Inni lammataa immoo maaloodha bu'uura itti fayyadama hawaasa sadarkaa gadii babal'isuudha.
Kana lamaan irratti yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti furmaata gaarii hin dhufa jennee abdanna. Bifa kanaanis koomishiniin kun hojjetaa jira jechuudha. Rakkoowwan nageenyaa amma biyyattii mudatanii jiran yeroo dhiyootti ni furamaa abdii jedhuun qabaa kan jedhan hoogganaan kun hojiiwwan bakkeewwan hawwata tuurizimii beeksisuu fi misoomsuun hojii ijoo irratti hojjetamaa jiru ta'us eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hordoftoota keenya amma immoo gara sagantaa keenya isa torbaniitti ceenaa qophii fayyaati. Qophiin fayyaa dhukkuboota onnee adda addaa kan ilaale marii torban darbee jalqabe har'a xumuruuf deema. Kanarraa dhukkuba onnee yookaan isa stroke jedhamu irratti fuulleffata. Kanarratti jaallanneen ogeessa addaa kan ta'an onneedhaan jechuudha yookaan kaardiyooloojistii kan ta'an Dr. Ayyelee Baqqaleetii wajjiniin marii taasiftee amma itti fuftii garasittinis hin dabarsa. Rakkinni gara biraan onneen qabu biyya alaa kana ammoo kan strookii jedhanii haasa'an jiru. Waan akkasii kun maalidha? Strookii haasa'uudhaaf sammuu beekuun nurra jira. Waa'ee sammuu beekuun nurra jira jechuudha. Sammuun maalinni? Sammuun egaa ajajaa qaama keenyati. Akkuma duratti jedhe lapheen rabsituu dhiigaa qaama keenyati. Sammuun immoo ajajaa qaama keenyati. It's like command centeridha. Command centerii biyyatti beekamaadha amma. Command centerii qaama keenyati. Qaama keenya isatu ajajaa hundumaa godha jechaadha. Innaa akka onneen qaama keenya maraan hidda dhiigatiin walitti quunnamee jirutti sammuun keenya immoo hidda narvii jedhamuun qaama keenya maraan walitti quunnameera. Akkasitti ajaja dabarsaa jechuudha. Sammuun immoo onnee irraa dhiiga argata. Onnee irraa waan dhiiga argatuuf wanni onnee mudatu rakkina sammuus fiduu ni malaa jechaadha. Innaa strookiin maali? Strookiin innis akkuma heart attackii tasa ta'a. Tasuma odoo waan tokko hin beekin tasuma ta'a. Akkamitti ta'a? Tasuma nafti kee qaamni kee yookaan immoo kutaan qaama keetii hojjechuu ajajamuu si hojjechuu didaa sababa dhukkuba hidda dhiigatirraa kan mudatee jechaadha. Strookiin kun gosa lama qaba. Gosa gurguddaa lama qaba. Inni gosni tokko hiddi dhiigaa cufama. Nyaatni sanuma karaan isaa akkuma onni cufamu sanitti kunis cufama. Innaa hiddi dhiigaa cufama. Hoggaa hiddi dhiigaa cufamu dhiigni bakka sammuu san bakka sammuu ga'uun irra jiru san sirriitti hin ga'u. Kanaafuu maal ta'a? Bakki sammuu sun dhiiga dhabaa. Hoggaa dhiiga dhabu bakki sun hin du'aa deema jechaadha. Maaliif ajajaan waan rukutameef command centeriin kutaan command centerii hundaa miti rukutamu. Kutaatu rukutama. Kutaan command centerii waan rukutameef kanaaf ajajni hin dabru kanaafuu waan lafti sun hin hojjetu jechaadha. Fakkeenyaaf amma asirratti hin mul'atu malee kalariidhaan laal asitti tuni artariin hin dhufaa asitti cufameera asitti cufamee kunoo kun ilaal. Laal asirratti hin agartaa. Kanaaf sammuutu dhiiga dhabaa jechuu. Sammuutu kutaa sammuutu hundaa miti. Dhiigi sun immoo oksijiinii qabamini. Eegaa nafti keenya dhiiga hoggaa laphee irraa argatu oksijiinii fi nyaata adda addaa fudhata argata. Isa yoo dhabu nafti sun eeggatee yoo dadhabu du'aa deemaa jechaadha bakkisu. Bakkeessantu qofatu du'aa kanaafuu ajajin dabru jechaadha nafa keenyatti. Kan akkanaa kun harka dhibbantaa keessaa 80 strookii akkanaati. Cufama hidda dhiigatiin an dhufu. Kan lammataa immoo sammuu keessatti dhiiga. Dhiiga dhangala'a. Dhiigatu dhangala'a. Sammuu keessatti hiddi dhiigaa dhooheet dhiigni dhangala'a. Innaa hiddi dhiigaa hin dhooha maaf dhooha? Mikinyaan isaa tokkoffaa irra jiraan dhiibbaa dhiigati. Dhiibbaa dhiigaa hoggaa baay'eedhaaf odoon akkamamiin odoo wanni sirrii yaalamin hoggaa baay'eedhaaf yoo turu maal godhaa hiddi dhiigaa duratti hoggaa furdachuu dhiiseeti akka kanaa furdachuu dhiiseeti maal ta'a in haphataa achi immoo cufaa kiisii xixinnoo uummata. Kiisii xixinnoo ishii uummateet kiisii sun achii dhooti. Kiisii xixinnoo sun dhooti gaafa ishiin dhootu achii dhiiga jechaadha. Inni isaanii sammuu keessatti dhiigi dhangala'e jedhan. Eeyyee isa kun waan sammuu keessatti dhiigi dhangala'e jedhu. Egaa inni kuni dhibbantaa keessaa 20
inni karaan cufamu sun immoo dhibbattaa keessaa harka 80. Mikinyaan isaa akkuma jedhe dhiibbaa dhiigati.